akkaataa alagaan itti dalaguu jirtu yookaan kaan ammoo uummanni biraa itti dalaguu jirutti sadarkaa keenya ol kaafnee dalaguu qabnaa jenneetiin haafinillee wal marennee akkasii biyya kana gallee jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan YN Oromoo bida baga jiraatan baga jiraanne kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa nagaan deebi'eetiin jira galatooma warreen sagalee yookaan kaan ammoo nabira dhaabbachuu feetanis akkasumatti illee warreen footoo kiyyaa fi kan hunda Facebook keessan irratti gadhiistan galatooma yaasin edamee jira rabbiin haa baasu warri jettanii du'aayin haa gootanis du'aayin teessan qeebalamtee jirti anis beetiin jira akkasumatti illee kabajamtuu fi jaalatamtuu haala mana kiyyaa ta viidiyoo eega gadhiiste booda isinillee dhageessanii sagalee naaf ta'uu yaalii gootan anis nagaan beetiin jira Siticha. Anis nagaan beetiin jira. Haa ta'u miidiyaa kana gubbaa yookaan kaan ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaa waayittuu deemaa jira warra YouTuber waraabanii yaasir rakkoo keessa jira. Saawunni inni itti hidhames waa Yemenitti dalaguu turee fi kana jaanii gadhiisan hedduutu jira. Haa ta'u garuu waan itti hidhame arraan tana dhugaan isin himuudhaaf dhufe. Akkuma beekamu biyya kanatti wanni nuti galleef Artii Oromoo guddisuu yookaan kaan ammoo waan sadarkaa qabu dalaguudhaaf biyya kanatti galle akkasumatti illee ana qofa osoo hin taane ilma Oromoo biyya kanatti galanillee biyya namaa san jibbanii yookaan kaan ammoo jiruun biyya namaa sun itti ulfaattee akkasi biyya kana galanii warreen YouTuberaa keessaa gaafa san namni dhufe anaa fi Marruu Shoo yookaan kaan ammoo Saffaan Muhammadi naa fi Saffaan illee Yemenitti illee wal mareennee biyya kana gallee akkaataa alagaan itti dalaguu jirtu yookaan kaan ammoo uummanni biraa itti dalaguu jirutti sadarkaa keenya ol kaafnee dalaguu qabnaa jenneetiin haafinillee wal marennee akkasii biyya kana gallee haa ta'u garuu eega biyya kanatti gallee eega ji'a tokko teenye Ankara gaara mul'ataa deemuudhaan dabbaal mootii gaaraa akkasumatti illee bikka Iyyaasuun itti hidhamee waraabuudhaaf anaa deemu jiru Saabchichi kiyya tokko illee baddannoo jira ichitti na keessummeessuudhaaf karaa baddannoo osoo deemaa jiru akka carraa ta'e irreessarraa ka'ee karaa baddannoo osoo imalaa deemu jiru taaksii takka yookaan kaan ammoo makiinaa taaksii nama fuutu takka goojjoo jalatti arge eegaan goojjoo jalatti arge booda wanni goojjoo jala dhaabbattuuf taaksiin kun baadiyyaa tanatti maalii jeetiin micaa shufeeraa yookaan kaan ammoo konkolaataa hojii deemu jiru gaafadhe viidiyoo kanallee ilaaluu dandeessan mee eegaan akkas zeen booda biyya kanatti yookaan kaan ammoo namni yeroo duraatiif konkolaataa biyya kanatti bitate isa abbaa taaksii kanaati naan jeen naa'ime mee waan inni jee fi yookaan kaan ammoo waan inni anis jee viidiyoo kana laalaa walitti deebinaan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya viidiyoo kana haa hojii daawwannu. Baadiyyaa tana keessa beejoo Finfinnee fi kana dalee hedduutu jira seenaa isiitis leencoo nuyi leencoo maali seenaan isii? Seenaan beejoo karaa maal jalqaba akka naannoo kanatti makiinaan bitatee sitan. Naannoo kanattu jalqaba wanti ayyee anyu shaanii maqaa isaa? Maqaasaa jedhama. Ayyee. Bishaan waraabu laga eebbisan ammoo laga sanatti yaada isin beektu. Ayyee. Achi gisee dhaga makiinaan caljetti. Makiinumaan tumoo? Ayyee. Beekigaa makiinaan rakkoo xiqqoo takkaaf caljetti. Ayyee. Hin beekan silaa beekan inni tolfatamee jira. Ayyee. Amma manguddoo akka jirtudha. Makiinaan dhaga caljetti. Ayyee. Manguddoo akka jirtu yaama. Ayyee. Amma dhiibaadhaa bakka. Ayyee. Oloo tana dhiibaa fidanna akka sansi beeku. Ayyee. Ilaasii manguddoo biteeni. Ilaasii kan jalaa. Eegee lagarraa dhiibanii ilaasii. Ilaasii bishaan eegee. Ayyee. Awoon makiinummaa akka makiinaa tanaa kun jirtu. Aswaan deessu. Kormi dhabe. Aadu deessu makiinaan. Ayyee. Eega gaafa sadii kurfiin. Osoo waan akka hin ta'in. Ayyee. Makiinummaa akka naatu jirtu. Manguddoo irra wal geessee. Horii qaltee. Ajaa'ibanii dira. Ayyee. Manguddoon duutee uffata. Ayyee. Akkasii gaa yoo ta'u hordoftoota keenya
Manguddoon dhabamsiiftee beektaa? Manguddoon abaartee makiinaa kun asuma taa'aa jirti hanga ammaa. Maal dura? Haala jechuun kana ta'udha. Saniifuu akkuma viidiyoo irratti jeetti eega seenaa kana naa hime booda bikka bishaan yookaan kan ammoo bikka taaksiin kun itti dhaabbatte kanattiin viidiyoo waraabuudhaaf makiinaa dhaabbifne eega makiinaa dhaabbifne booda konkolaataa jechuun kiyya eega dhaabbifne booda viidiyoo san gubbaa dindila san gubbaa irrattiin viidiyoo waraabu jira akkasumas illee humni mootummaa karaa baddannoorraa yookaan kan ammoo karaa biiftuurraa as deemaa jiranii naannawa Harargee bahaa kana keessatti warreen gaara mul'ata naannoo sanni beeytanii eega nabira dhufan booda kaameeraa dhaabbiseetiin jira duraanuu daqiiqaa muraasa waraabee yookaan kan ammoo sekondii muraasa jechuu kiyya eega na qaban booda kaameeraa keefiti naan jaanii maali ati naan jaanii maalummaa kiyyaa fi kan hundatti na himee waraqaa eenyummaatis ittiin kanne eegaan itti kanne booda naannoo san rakkoo waan jiruuf jecha nageenyumaaf jecha na qabanii karaa waajjira bikka itti waa dibatti san hospitaala nageessanii hospitaala sanitti meeshaa wayii badee jira meeshaa santu badee sababa meeshaa saniitiif meeshaa san barbaadurra jiranii akka carraa ta'ee waan hin beekneef jecha akkasitti bikka sanitti qabame eegaa bikka san nageessan booda karaa waajjira poolisii Haroomayaa yookaan kan ammoo magaalaa Haroomayaatti nageessanii ichi booda ganaan irraa katabanii ati maali isarraa dhuftee anis itti himeetiin jira Yemen irraa hin dhufee biyya namaa amma 13 ture eegaan itti hime booda eegaan biyya kana dhufee ji'a tokko saniifuu biyyuma kiyyaan daawwachuuf deemu jira malee ilaalcha biraa yookaan kan ammoo waan biraa qabaadde osoo hin taane kanaaf hin deemu jira jeetiin itti hime ichi booda akkasitti maneedhaan naqanii maneedhaa booda eegana naqan booda guyyaa 15 guyyaa akka carraa ta'e wanni itti nagammachiisu guyyaa jummataan naqamanii jimmaa lammaffaan nagadhiisanii guyyuma jummataatiin maneedhaa irraa ba'e kalammadaa maasii bilbilli kiyya paarsantii chaarjera daqiiqaa paarsantii 8 qaba gaafa nagadhiisanis paarsantii 8tti naa kannanii achi boodana bilbila kiyya keessaas yookaan kan ammoo silkii kiyya keessaas fattashanii yookaan kan ammoo sakattaanii eega dhaban booda mana idaarraa nagadhiisan torbaan lama eegaan hidhame booda haa ta'u garuu alhamdulillah rabbil alamin mana idaarraa beetiin jira garuu warreen ilmaan Oromoodha miidiyaa kana gubbarratti sagalee naa taatanis galatooma akkasumatti illee warreen YouTube irratti illee dubbattanis galatooma haa ta'u garuu akkaataa nan itti hidhame akkaataa isin itti dubbattan sana osoo hin taane akka kanatti hidhame inshallah ormi dheeradhaa galatoomaan isin jaa akkasumatti illee rabbiin biyya kana biyya nagayaa biyya jaalalaa fi gammachuu rabbi nuuf haa godhuun jaa biyya namayyuu keessa deemee dalagatu biyya namayyuu biyya kiyya jee abdatu rabbi haa godhu saniifuu kanaan isin jechuu fadha yoon fi gaafii qabaatan yookaan kan ammoo gaafii viidiyoo kana keessatti kan qabaatan taatan koomentii jala naa barreessa yeroo biraa viidiyoo isiniif dalagee dhiyeessuu ni danda'a wanni narraan tana qabadhee dhufe yookaan kan ammoo fidee dhufe isuma kana sababni isaa waan miidiyaa gubbaa deemu jiru yommuu ilaalu miidiyaa hawaasummaa kana hedduu nama rifachiisa keessattuu warreen YouTube dalagan akkana kanatti hidhamee sababni isaa akkana maarree warreen jaan tarii boodaafillee nageenya kiyyaafillee bareedaa bitiyyeetiin as ba'ee viidiyoo kana waraabe saniifuu ankunoo Yaasin Oroo yookaan kan ammoo Yaasin Najjaash mana idaarraa beetiin jira alhamdulillah rabbil alamin amma boodallee rabbiin nageenatti haa ta'u warreen ilmaan Oromoodha biyya addunyaa mararra jirtanillee isinillee rabbiin nagee isinitti haa ta'u egaa dhufnee jirra biyya kanaas biyya nagaa rabbi haa godhu saniifuu amma booda akka mana haaraatti eegaan guyyaa 15 adabbii fudhadhe booda akka mana haaraatti walitti baanaa diraamaa garagaraa akkasumas illee filmaa fi piraankiillee walitti baanaa kanaan isinin jaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkasii jabaadhaan isinin jaa akkasumas illee warreen ammoo koomentii saffaan jalatti illee maaliif nutti nimni guyyaa dura maarree kayyattan garuu ta'e dhugaadha akka innillee bikkasan mana hidhaasan dhufullee feeneni maaliif jennaan nageenyin turre kalamada ammaasii akka jaartiin tiyyallee gabbaatee dubbattuun feene garuu ta'e maaliif jennaan yoon fi miidiyaa kana gubbaarratti dubbattee dubbisi jabaata malee dubbiin sirraa laaffattu hin jirtu mee kunoo saaficha qiina cinaa jira yaada ibsatu kottu yaada ibsadhu obbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا في داوتوتا شاينالا واي اني اورو كنتاتا هندي خيسانو ايغا نموني هدون غرتي غما
peejii kiyyaatiin gama gartee waatsaappii gama feesbuukii gama yuutuubii komentii jalatti naa barreessuudhaan Yaasiin hidhame maaliif nuuf hin himinnaan jettanii ture. Viidiyoon isaa ka haati manasaa Mustariyaam waraabde hedduudha miidiyaa yuutuuba kanarratti heddummaatee jira. Yaasiin akkana ta'e jaanii gaa maaliif nama gartee hojii hojjechaa ture nama beekamaa waan ture jecha maqaan isaa hedduun babahaa jira ammaan tana. Kanaafuu odoo gartee gaafa hidhaa keessa jiru tihisan an post godhee takkaa waan kanarraa haasee maxxanse arraan tana akkuma ammaan tana gartee YouTube irratti baay'ate kanatti suuraan isaatii fi Yaasiin bifa kanaan hidhame akkana ta'uun hidhame jee namni miidiyaa kanarratti haasawaa yeroo miidiyaa irratti haasawan san gartee warreen isa qabee kun fakkeenyaaf arkuu malanii miidiyaa sanirra yoo guute nama gartee namni beeku takka waa hojjechaa turre qabnee jaanii hedduu itti jabaachuus ni mala jeetiin waan sayyaadee dhiise ammas yaanniniin ayyaade san bareeduma ta'eewu maaliif akka bareedaa ta'e maalirrattiin arke amma kunnoo bee jira garuu sooshaal miidiyaa gama yuutuubaatiin haa ta'u gama feesbuukaatiin gama peejii adda addaatiin yoo deemtanii ilaaltanii akkasumatti Yaasiin akka gartee hidhaa jiru wanni itti hidhamees waan biraa jaanii gartee waa hedduu waan haasawamaa jiru jecha odoo gartee hangaafas dubbadhee wanni kun haasawame itti jabaachuus mala jeetii yaada kanaafi jechuu durarratti kaniin isiniin maxxansin odoon durarratti footoo isaa takkaa viidiyoo waraabee Yaasiin akkana ta'e hidhame jee isinii maxxanse arraan tana asitti wal arkuu dhabuu dandeenya kanaaf jeetiin isinii waraabini kunnoo Yaasiin nagayaan bahee jira silattuu gaa namni gartee biyya fi keessatti illee gartee biyya namaa keessatti gartee akkasitti hojjannee biyya fi keessatti hidhamuullee waan nama gaddisiisullee ammoo hidhaan gartee biyya teenya keessatti illee hidhamuun dhugaadha waan takkarraa barnoota fudhatta amma waan inni irratti hidhame sanis waan akka gartee siyaasaa guutaniitti illee facaasinaadha maaliif nagaya isaatiis isaas nagaya godhuudhaaf akkuma gartee inni akkuma inni isiniin jiru kana anaa gartee taaksii takka akkana waa gaggaafachaa deemu jiru kaameeraa waraabaa deemu jiru bikka rakkoon jirtuttiin qabamee sababni kanaa isiniin jechaa jira gamanumaan gaa warree yuutuuba irratti gartee akka yaada biraa gootanii facaaftanii dhugaadhaa isin gartee isaaf sagalee ta'uu fi sagalee taatan keessatti namni gartee nin tolcha jeetis balleessuu ni mala sagalee isin taa jirtan kana keessatti waan nageenya isaa tuquus irraa eegaadha pikchara isaa gartee fuutanii gartee footoshoppiin daleeydanii alaabaa takkaa poolisoota waan akkanaa cinaa keessanii akka gartee uliifillee yaada biraa itti yaadan maaliif nuti gana biyya teenya eega dhufne amma haariya waa hedduu hojjechuuf deemna ammaan tana biyya tana keessatti biyya adda addaa deemne dirree du'aa bichaa teenyeeti miti oromiyaa tana keessa biyya hunda deemne waa hojjechuuf waan deemnu jecha akka namni gizee deemnullee ilaalcha biraatti ilaalle ummanni gartee nageenya eeguun itti kannamellee gizee nu harkan akka ilaalcha biraatti ilaalletti gartee sagalee taataniifis galatoomaadha warri ammoo gartee sagalee akka gaarii taanaaf jettanii yaada gartee takka takkatti dabaltanii jajjabeessitan laaffisaadha nagayaan bee jira kanaafuu Yaasiinis nagayaan bee yaaddeeynaadha kunnoo kanuma na cinatti agartan kana waa hunda inni isinii meefixee jira isinis waan jenne kana nurraa laalaadha dachiin nagaya akka hamtuu gootaniitti isin laalinaadha alhamdulillah inshallah viidiyoo biraatii walitti deebinaa gamanumaan waa Yaasiin joogaa gama isaatiin isin deebisa galatoomaan gama kiyya akkasii isinis bagana eedanii nagayaan jechuu kiyya saniifuu qabjumtootaa fi hordoftoota keenya akkasumas illee warreen hordoftanii yookaan kaan ammoo warreen sagalee taatan illee akkuma saffaan jeetti dhugaadha yaadni keessa yaada sirriiti dhibbarraa dhibbatti maaliif jennaan nama tokko nama rakkatee sagalee ta'uun waan bareedaadha garuu ta'e nama tokko jira warra YouTube yookaan ammoo YouTube irratti viidiyoo gadhiisan akkana ta'e yookaan ammoo sababa saniif hidhamee fakkeenyaaf yoon fi viidiyoo san likkitti kan dhageeffatan taata viidiyoon sun rakkina biraallee narra fiduu malti maaliif jennaan nafattashanii yookaan ammoo na sakattaanii achi boodonaa na gadhiisanii jiran qaamni isaadha seera garuu ta'e amma booda akkaan oromiyaa keessa deemeen daleenne godhullee ni malte jechuudha maaliif jennaan yoon fi onni kun laalamee yookaan ammoo viidiyoon kun isaan gadhiisan kana kan laalamu taate namni karaa deemu hundinuu na qaba poolisni tokko na qaba na harke na qaba bas nageenya kiyyaaf bareedaa biti kanaa jechuu feene malee waan biraatii biti ilaalcha biraatiin fudhatanaa isiniif galuu qaba gaa isinis haa ta'u garuu warreen ammoo du'aa gootanii rabbiin nagaa naa baasuu jettan galatooma akkasumatti illee kunoo nagaan beetiin jira hordoftoota kiyya duratti maali jechuu ture
mee xiqqishoo ija isaanii kana dura badee akkana barbaadanii ilaalaa jechuun ture garuu ta'ee jaalala isaan naa qaban arkeetiin jira haa ta'u garuu hedduu takka galatoomaan isin jaa maqaa hordoftoota kiyyaati yookaan kaan ammoo maqaa uummata Oromootiin galatoomaan isin jaa jaalala isin naa qabdan arkeetiin jira du'aa warri naa gootanis warreen rabbii naa baasu jettanis hedduu takka galatooma akkasumatti illee hiriyoota kiyya warreen biraa hidhame Saffaan Mahammad baga nagaan needan kuno teefiin na nyaattee silaa uffata san fideetiin dhufaamite uffata itti teefiin na nyaattee fi wanta ta'e san dachaaseetiin ol kaayetiin jira seenaa fi khalamada maasii haadha mana kiyyaa nagaan beetiin jira akkasumatti hiriyoota kiyya warreen Yaman jiran Saidoo Maarree akkasumatti illee haadha mana isaa Ayyaan Mahammad nama hedduu dhagaa maqaa dha'ee himuu danda'u warreen nu bira dhaabbattan hundinuu galatooma kunoo nagaan beetiin jiraan isin jaa keessaafuu namni aan gartee guyyaa takka mana hidhaa dhaqeetiin yaasiin achirraa deemii naan jee atiis xiqqoo meeshaa ibni keetillee naan jaanii kanaafuu siif nageenye keetiif bareedaa miti bikka tana fagaadhu naan jee akkasittiin fagaadhee eegaan achii fagaadhees qalbiin gartee nama wajji dhufne saahiba kiyya deebitee laaluu numa feeti garuu deebuu waaniin hin dandeenyeef nama hedduu gartee yeroo hundatti bilbilee dhaqii deemii akkam jaaniin jee isa dararaa ture afandii dhugatti nama hedduu galatoomuu qabu guyyuu gartee gizee achi dhaqellee information akkana jaaniin akkana jaan waan akkanaa godhuu qabna jee na wajjii gartee connect godhaa turre silkiidhaan contact godhaa turre kanaafuu afandii hedduu takka galatoomuu affee adiis akkasumatti illee nama hedduu na bira dhaabbachuu ture egaa warreen dhuftanii nagaa battan qabbanarraa illee kumbula naaf hin hundi keessa nu galatooma ijoollee habootii ijoollee haboo isaa nyaata geessaaf jeeni nyaataas hanqaa teellee geessanii fi kumbulallee gartee achi geessanii fi qabbanarraa isinis hedduu takka galatoomaadha maaliif seenaadha daleeydanii har'aan tana nama gartee obboleessa keessan karakkate gargaartanii hedduu takka galatoomaa nuuf jiraadha hundi keessanuu kun hundi jaalaluma Oromoo walii qabduun jaan saniifuu kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa kunoo an beetiin jira amma booda du'aa godhaa hin hidhamu inshallah viidiyoo bareedduu isiniif daleena horaa bulaa deebina hanga viidiyoo biraa wal agarutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu